Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkoon ni amanna ameen. Kabajamootaa fi jaalatamootaa maatiiwwan Waaqayyoo. Waaqayyoon kan jaalattan Waaqayyoo isiniin kan jaalatu hundumti keessan hordoftoonni toora kanaa akkam jirtu akkam yoo nageessanii akkamiin turtanii. Gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos guyyaa har'aatiin kan dhugaa galanni ulfinni isaatiif haa ta'u. Baga ayyaana Qaanaa Galiilaa yookiin immoo ayyaana cuuphaatti aanee ayyaana jiru ayyaana cuuphaa yookiin immoo ayyaana Qaanaa Galiilaa geessan baga wajjumaan geenye. Akka fedhaa fi jaalala Waaqayyootti barnoonni keenya waliitiin ilaallu yaa dubartittii nana narraatii maal qabdaa isa jedhudha. Barnoota keenya kutaa 65 irratti guyyaa har'aa immoo kan waliitiin ilaalluu fi kan waliitiin barannu ayyaana Qaanaa Galiilaa dinqii mana dookimaasii ta'eetiin wal qabate yaadota gaaffii ka'uutiif deebii bal'aa kan waliitiif laadu ta'uusaa hundumti keessan akka hubattanii fi akka barattanii isiniin beeksisa. Egaa akkuma beekamu ayyaana cuuphaatti aanee ayyaanni jiru ayyaana Qaanaa Galiilaa yookiin immoo amajji guyyaa 12 manni kiristaanaa keenya bifa ho'aatiin kabajudha. Haalli kabaja ayyaana kanaa ayyaana Ruufaa'elii yookiin immoo Mikaa'elii iddoo tokko tokkotti ayyaana Ruufaa'eliis ala bulaa. Ayyaana Ruufaa'elii ayyaana Mikaa'elii taabota Mikaa'eliitiin alatti taabotoonni jiran hundumtuu deebi'anii irra galaniin booda taabonni ergamaa qulqulluu Mikaa'elii yookiin immoo Ruufaa'elii ala buree Mikaa'eliin gaafa 12 amajji 12 waggaa waggaatiin gala. Ruufaa'elii immoo gaafa 13 ayyaana isaa waan ta'eedhaaf gaafa 13 gala. Kaan garuu deebi'anii gara teessoo isaanii kabajaatti galu jechaadha. Gaafa 12 kana immoo maaltu ta'e maaliif kabajji manni kiristaanaa? Yaadota waa'ee qulqulleettii dubaroo Maariyaam giiftii keessatti ka'e immoo deebiin isaa maal fakkaata kan jedhu achuma wangeela Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 1 kaasneetu yaada isaa erga isin dubbiseen booda yaada asirratti ka'u gaaffii asirratti ka'uuf deebii bal'aa kan isin kennu ta'uusaa isin beeksisaa. Innis akkana jedha guyyaa sadaffaatti Qaanaa Galiilaatti cidhatu turee jedha. Haati Iyyasuus Kiristoos achi turte. Akkuma kanas immoo duuka bu'oonni isaa garas cidha sanaatti affeeramanii waamamanii turanii. Wayini yookiin immoo bookni yommuu isaan jalaati dhume haati gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos booka yookiin immoo wayini hin qabanii jetteeni jedha. Sanaan booda Iyyasuus Kiristoos deebisee yaa dubartittii nana narraatii maal qabda yeroon koo hin geenye jedheen. Yaada kanaatiin namoonni baay'een yeroo dogongoran baay'ee waa baay'ee gaafa jedhan dhageenya. Yaada narraatii maal qabda jedhu kun maal agarsiisa? Jecha isaa kana gaafa ilaallu nam tokko dhufee gara keenya gaafa dhufu gaaffii akkasii narraatii maal qabdaa otoo jedhee jechi kun lolaafis jechi kun jaalalaafis jechi kun hamaadhaafis jechi kunis gaariidhaafis hin ta'a. Maali narraatii maal qabdaa maalan si mufachiise wanta si godhe jiraa gaafa jedhu namni kana jedhu lolee miti. Yeroo tokko tokko narraatii maal qabda maaliif nan dhiistu jedhu namoonni baay'een. Jechi kun amma jecha dheekkamsa of keessaa qabu. Natti hin dubiin bu'iin nan tuqiin yaada jedhu of keessaati qaba. Narraatii maal qabda gaafa jedhu rakkoo maalii narraa qabda? Maaliif rakkoo maalii narraa qabda? Namni gaafa haasa'u narraatii rakkoo maalii qabdati? Mufannaa maalii qabda? Jibbiinsa maalii qabda? Hammeenya maalii qabda isa jedhudha. Haa ta'u malee garuu narraatii maal qabda inni jedhu kun mufi maalii? Jibbiinsa maalii? Haaloo maalii narraatii qabda? Yaa dubartittiin narraatii maal qabda? Haaloo maalii? Jibbiinsa maalii? Narraatii qabda. Erga jedheen booda yeroon koo hin geenye jedhe. Amma gaa
narraati maal qabda yaadni jedhu mufannaan hin jiru, jibbiinsi hin jiru, walitti bu'iinsa hin qabnu, lola hin qabnu, mufaata hin qabnu. Garummoo yeroon koo hin geenye. Yeroon koo hin geenye. Jedhee jibbiinsa maalii, hammeenya maalii, lola maalii qabda yeroon koo hin geenye. Inni jechaa kan jiru yaada bira yeroon koo hin geenye gaafa jedhu inni kun waynichi amma dhume kun kan foonii kan dhugaatii kan biyya lafaa kan yeroon koo inni fannoo irra oolee dhiiga koo lolaasee foon koo muree isa dhumatoo hin ta'in isa hin dhumne isa badotoo hin ta'in jiraata kan ta'e dhiiga koo bara baraa foon koo bara baraa guyyaan muree ani kennu inni ganaadha. Fuulduratti ta'a yeroo sanatu hin geenye gaafa jedhu inni bira ammas yeroon koo hin geenye gaafa jedhu warreen keessumsiistonni Dookimaas manicha keessaati xiqqoo haa ta'u iyyuu malee baay'ee ta'uu haa baatu iyyuu malee keessaa dhumee gaaniin sun yookiin immoo ubboon sun duwwaa waan hin taaneef kan agarsiisa. Ubboo sana keessa wayiniin jiru dhibbaan dhibbatti achi keessaa hin dhumne. Agartan yeroon koo hin geenye gaafa inni gaanii sana keessa jiru inni hin dhumne. Yeroon koo inni guyyaa fannoo koo ani qaraanii warra oolee fannifamu hin geenye. Narraa maal qabda jibbiinsa maalii hammeenya maalii qabda jedhee yaada kana kaa'eera. Haati isaa fi tajaajiltoonni warri affeertonni kan isiniin jedhu hundumaa taasisaa ittiin jette. Kan inni isiniin jedhu ammas irratti gaa ofirraa ari'ateera innoo akkas jedheeroo narraa maal qabda jedheera homaa walirraa hin qabne isa jedhu sana miti. Yaadichi gaa inni kan isiniin jedhe sana hundumaa raawwadha እሱ የሚላችሁ ሁሉ አድርጉ. Dookimaas hir'ina manasaa hanqina manasaa ittiin himne ittiin dubbanne isheetu arge. Dookimaas dhimma kanatu arge baay'ee dhiphata. Wanti kun gara dhumaatti deemaa waan jiruuf baay'ee sodaate yeroon koo hin geenye achi keessa kan jiru hin dhumne innan fannifamee dhiiga koo isa bara baraa foon koo isa bara baraa inni isinii kennu sun ganaadha hin geenye. Erga jedheen booda inni kan isiniin jedhu hundumaa raawwadhaa. Kadhannaan ishii yaadachiisni ishii fudhatama argateera jecha. Wanta inni isiniin jedhu hunduma raawwadha. Ayihudoonnis akka isaan raawwatan guyyaa qulqullummaa yootti qulqullaa'an barmaata isaaniitiin seera isaaniitiin gaanii yookiin immoo hubboo dhagaa ja'a isaan ka'an sana achi taa'ee ture. Tokko tokkoon isaanii hubboo sadii yookiin immoo gaaniiwwan achi jiran kun hubboo sadii yookiin immoo hubboo lama baatu turanii. Gaanota sana bishaanitti guutaa. Gaaniiwwan sanatti bishaan guutaa. Jedheenii jedha. Hanga afaan isaattis guutani. Amma waraabaatii warra gaggeessutti kennaa jedheen. Isaanis kennan. Warreen affeertonni sun bishaan wayinii xajjii yookiin immoo booka ta'e gaafa dhugan gaafa ilaalanitti eessaatii dhufe isa gaarii isa mi'aawaa isa dhaamsa gaarii qabu amma dhumarra eessaa fidanii jechuudhaan dubbatanii. Abbaan cidhaas misirroonis waamamanii namni hunduu dursee wayinii gaarii dhiyeessa. Erga machoofne namoonni machaanii booda isa gaarii kana eessa tursiistanii fiddanii. Yesuusis mallattoowwan kana hundumaa jalqaba Galiilaa keessatti taasise. Gooftummaa isaas ibse. Duuka bu'oonnis isatti amananii jechuudhaan ayyaana Qaanaa Galiilaa ayyaana guyyaa cidhichaa ayyaana cuuphaatti aanee gaafa 12 amajjii 12 kabajamu immoo bifa kanaatiin ayyaana kabajamu. Egaa ayyaana kana irratti
Giiftiin keenya qulqulleettiin dubaroo Maariyaam ilmi ishii gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos ayyaana irratti argaman. Maarree manni kiristaanaa keenya Kiristoos isheen kabajju ilmi ishii fi isheen bakka jirtutti duuka bu'oonni isaa bakka argamanitti tokkummaadhaan malee abbaa karaa biraa haadha karaa biraa Iyyasuus biraa Maariyaamiin biraatiin utoo hin ta'in lafa haatis ilmoonis argamtutti manni kiristaanaa keenya ayyaana kana bifa isaatiin haadhaaf kabaja haadhummaa ta'u abbaadhaaf immoo kabaja waaqummaa ta'u dhiyeessitee kabajni kan ta'uuf akkuma dabaree isaatti akkuma kennaa isaatti kennaadhaan kabajni kan ta'uuf kabaja kenniti jecha. Kanarraa ka'aniin ofirraa ari'ateera narraa deemi anarraa maal qabda jedheera. Waaqayyo haadharraa dhalate waaqa haaloo otoo hin ta'in haadharraa dhalate waaqa salphisu otoo hin ta'in seera bahuu boqonnaa 20 lakkoofsa 3 kaasnee gaafa ilaallu abbaa fi haadha keessan kabajaa dachee kana irratti umuriin isinii kenname hanga akka dheeratuuf jedha. Waaqa kabaja haadha nu barsiisetu kabaja haadha wallaala jechuun hin danda'amu. Dursee kan ishee filetu kabaja haadha isa wallaala jechuun naanna'ee garuu yaadachiisummaa isheetiin hubachiisummaa isheetiin hanqinni dookimaas hir'uun dookimaas qulqulleetti dubaroo Maariyaamiitiin araarsummaa isheetiin guutuusaa guyyaa itti manni kiristaanaa keenya kabajju ayyaanni kun ayyaana cuuphaatti aanee ayyaana jiruu fi bifa ho'aatiin manni kiristaanaa keenya ayyaana Qaanaa Galiilaa kana ayyaana ergamaa qulqulluu Mikaa'eliitiin wal qabsiiste waggaa waggaatiin amajjii guyyaa 12 hin kabajji. Bifa kanaatiin narraatii maal qabda haaloo maalii qabda jibbiinsa maalii qabda lola maalii qabda mufannaa maalii qabda inni kan isiniin jedhu immoo raawwadha jechuunis immoo isarra waan abdatte waadaa isheedha galame abdii isheedha kenname jiraachuusaa kan itti hubannuu fi kan itti barannu ta'uusaa beekuun hunda keenya irra jira. Egaa akkuma beekamu guyyaa gooftaan keenya dhalatu daa'imaa fi haadha bakka tokkotti argani. Guyyaa Qaanaa Galiilaa kanas daa'imaa fi haadha bakka tokkotti argani. Manni kiristaanaa seera kana naamusa kana nu barsiiste bifa kanaatiin wangeelli keenya kan nu barsiisu manni kiristaanaa kan isheen nu barsiistu seera kana ta'uusaa beeknee hubachuun barbaachisaadha. Egaa barnoota keenya hanga ammaatti barachaa turerraa waadanuu waa hedduu akkasiin barattanii abdii guddaan qaba. Barnoota kana waliif sheer godhaa, waliif daddabarsaa, wal barsiisaa, wal gorsaa, walirraatii baradhaa ergaa koodhaa. Waaqayyo hunda keenyaaf nagaa, biyya keenyaaf jaalalaaf tokkummaa nuuf haa kennu. Baga geessan baga wajjumaa nu geenye eebbi giiftii keenya qulqulleetti dubroo Maariyaam hunda keenya duukaa haa ta'u.